barumsa ergaa Efesooniin kana yeroo dheeraa wajjin barachaa jirra. Gooftaan ayyaana isaa nuu baay'isee barumsi kanaan dura baratame hundumti isaayyuu yuutuubii dhugaa tokkicharra waan jiruuf itti deebitanii akkasiin dhaggeeffattan isiniin jenna. Walumaa galatti garuu barumsi ergaa Efesoon qoodama gurguddaa lama kan inni qabu. Innis boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadiitti beezik kiristiyaan doktiriinii yookiin immoo barsiisa bu'uura kiristiyaanummaa akka inni of keessaa qabu, hundee barsiisa kiristiyaanotaa akka inni ta'e, fayyuu keenya wajjin waan wal qabatu, eenyummaa Waaqayyoo wajjin akkaataa itti Waaqa nu fayyise wajjin waan wal qabatu, bu'uura fayyina keenyaa kan qabu akka inni ta'e, boqonnaan 4 hanga boqonnaa 6tti kan jiru immoo practical life amantoonni biyya lafaa irratti jiraachuu qaban, warri barsiisa dhugaa isa kan Waaqayyoo argatan biyya lafaa kana irratti immoo jireenya akkamii jiraatanii darbuu akka isaan qaban kan nutti argisiisudha jennee waliin barachaa turre. Isaan keessaa boqonnaa tokko barannee xumurree gara boqonnaa lammaffaatti darbinee, boqonnaan lammaffaa kun lakkoofsi 1 hanga lakkoofsi 10tti kan jiru immoo akkuma Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsi 3 hanga 14tti seentensii dheeraa macaafa qulqulluu keenyaa ta'e afaan Giriikii irratti gaafa barraa'es boqonnaan 2 kun lakkoofsi 1 hanga 10 kun ergaa tokkicha kan of keessaa qabu. Argansuu gargariin cinneen akka inni barraa ilaallee turre. Boqonnaan lammaffaa kun lakkoofsi 1 kaasee hanga lakkoofsi 3tti kan jiru kuni ilmi namaa guutummaatti raawwate cubbuudhaan kan manca'e akka inni ta'e, du'aa akka inni ta'e, matumaa Waaqayyoof kan hin abboomamne akka inni ta'e wal faana ilaallee turre. Lakkoofsa 4 kaasee hanga 7tti kan jiru immoo Waaqayyoon ni araarri isaa guddaa ta'e, inni jaalalli isaa dinqisiisaa ta'e kun immoo ilmaan namoota warra cubbuudhaan manca'an akkamitti deebisee akka inni jiraatu isaan godhe, akkamittiin deebisee akka inni isaan fayyisee, ayyaana isaatiin araara isaatiin akka inni isaan fayyisee kan nutti argisiisudha jennee. Kanaaf Waaqayyo jaalala isaa guddaadhaan akka inni nu jaallate, Kiristoos wajjin du'a keessaa akka inni nu kaasee, bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee akka inni nu teessee, kun hundumtuu maal jechuu akka inni ta'e kutaa darbe keessatti ilaallee turre jechuudha. Lakkoofsa 8-9 kana gaafa arginu immoo Waaqayyo ayyaana isaatiin karaa amantii akka inni nu fayyise kan nutti argisiisudha jennee. Lakkoofsi kun immoo kaayyoo fayyuu keenyaa isa ta'e warri ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamne maaliif akka nuyi fayyifamne kaayyoo guddaa nutti argisiisudha jennee wal faana ilaalaa turre jechuudha. Isa kana keessatti torbee ayyaanaan karaa amantii fayyuu jechuun maal jechuu akka inni ta'e yeroo dheeraa fudhannee waliin ilaalaa turre. Hunda isaarra deebi'uu hin danda'u. Garuu walumaa galatti ergaa ijoo kutaa kana keessa jirru ilaallee gara xumuraatti dhufuudhaaf akkuma irra deddeebinee dubbachaa turre, ilmi namaa guutummaatti cubbuun kan manca'e ta'uusaa hin beeknu taanaan ayyaanni Waaqayyoof araarri Waaqayyoo ammam guddaa akka inni ta'e hin beeknu. Isa kana yeroo baay'ee dubbachaa turreerra waan ta'eef guutummaatti cubbuudhaan manca'uun keenya ammam jibbisiisaa akka inni ta'e hin beeknu taanaan ayyaanni Waaqayyoo nutti argisiisee ammam dinqisiisaa akka inni ta'e hin beeknu jechuudha. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo nu biratti dinqisiisaa ta'e kan inni mul'atee fi cubbuuf manca'uun keenya baay'ee jibbisiisaa gatii inni ta'eef. Waaqayyoo ayyaana isaa guddaa dinqisiisaatiin, jaalala isaa guddaadhaan manca'uu cubbuu isa jibbisiisaa keessaa akka inni nu baase sagaleen Waaqayyoodhaa nutti dubbata jechuudha. Kanaaf iyyuu torbee akkuma ilaalaa turre ayyaanaan karaa amantii fayyuu jechuun maal jechuudha kan jedhu irra deddeebinee ilaalaa turreerra. Isa kana keessatti torbee akkasitti yoo dubbannee turrellee ayyaanaan karaa amantii fayyuun namoota baay'eetiif hubatamaa miti. Sababni isaa namni ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii akka fayyee kan inni sirriitti hubatu, kan inni sirriitti hubachuu danda'u isa jalqabaa ilmi namaa guutummaatti sababii cubbuutiif mancaa fi du'aa ta'uusaa yoo hubate qofaadha. Ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyuusaa namni kan inni hubachuu danda'u guutummaatti sababii cubbuutiif akka mancee raawwatee immoo du'aa akka ta'e yoo beeke duwwaatu an ayyaana Waaqayyootiin fayyee jedhee amanuu danda'a jechuudha. Cubbuudhaan akka mancee namni hin beekne, guutummaatti du'aa akka ta'e namni hin beekne ayyaana Waaqayyootiin fayyuusaa irraa ergixanyaa miti jechuudha. Yoo afaaniin jedheyyuu itti amanaa hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu namni tokko ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyuusaa amanuudhaaf isa jalqabaa wanti inni amanuu qabu cubbuudhaan guutummaatti akka mancee raawwatee immoo du'aa akka inni ta'e amanuu danda'u qaba jechuudha. Inni kan biraan namni tokko ayyaanaan karaa amantii fayyuusaa kan inni amanuu danda'u yoo Waaqayyoorraa ka'e malee, fedhiin sun karoorri fayyisuu sun Waaqayyoorraa yoo ka'e malee sanyii ilmaan namootaa keessaa fedhiin gaariif hawwiin Waaqayyoon barbaaddachuu tokkollee akka hin jirre
yoo amane qofan. Karoorri ilmaan namootaa fayyisuus fedhiin namoota warra cubbuutti kufan kana fayyisuus kan inni irraa madde Waaqayyoon biraati malee ana biraa miti jedhee yoo amane qofatu fayyina ayyaana Waaqayyootiin ta'uusaa amanaa jechuudha. Sababni isaa nu ayyaana Waaqayyootiin fo'amne nuti ayyaana Waaqayyootiin fayyine ayyaana Waaqayyootiinis jiraanna waan ta'eef ilmaan namootaa keessa fedhiif hawwiin Waaqayyoon barbaaddachuu raawwate akka inni hin jirre fedhiif hawwiin keenya illee guutummaatti mancaa akka inni ta'e Efesoon boqonnaa 2 kana lakkoofsa 1-3 irratti ilaalaa turreera jechuudha. Namni isa kana namanne ayyaana Waaqayyootiin fayyuusaas hubachuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa namoonni hundumtu nama tokko lamaan qaba jechuudha. Namoonni hundumtu sababii cubbuutiif du'oota dheekkamsa Waaqayyoo jala kan galfaman firdii kana jalaas kan nama baasu Waaqayyoon qofa akka ta'e hin beeku taanaan ayyaana Waaqayyootiin hin fayye jedhee amanuu hin danda'u jechuudha. Dheekkamsa Waaqayyoo jala kan galfame dheekkamsa kana jalaa isa baasuu kan danda'u immoo Waaqayyoon qofa akka inni ta'e yoo beeketu ayyaana Waaqayyootiin hin fayyee jechuu danda'a. Dheekkamsa Waaqayyoo jalaa akka galee nama nu taanaan waan jalaa ba'uu hin qabu waan ta'eef waan ittiin jalaa ba'uu kan biraa amanachuu san barbaachisu jechuudha. Mitiire? Namaan birrii jechuun kaardii keessan irratti siim kaardii keessan irratti namaanii birrii kaardii naa guutii kan isin jettan ekkoo jalqaba maal beekuu qabdu? Siim kaardii keessan irra maal akka jiru liqiin isin kaffalachuu hin dandeenye akka jiru yoo amantan duwwaatu qaama kan biraa gaafattu jechuudha. Namni dheekkamsa Waaqayyoo jala jiraachuu isaa hin amanne an raawwadhee dheekkamsa Waaqayyoo jalan jiraa jedhee namni namanne isa seerri isatti dhugaa ba'u sana namni amanee hin fudhanne ayyaana Waaqayyoo isa amanee fudhachuun itti cimu. Kanaaf namoonni ayyaana Waaqayyootiin fayyuu isaanii maaliif amanuu didanii jennee itti rakkachuu hin qabnu jechuudha. Maal amanaan jiranii dheekkamsa Waaqayyoo jala jiraachuu isaanii, cubbuudhaan manca'uu isaanii, du'oota ta'uu isaanii amanaa waan hin jirreef ayyaana Waaqayyootiin fayyuu isaanii sin amanan jechuudha. Namni du'aa ta'uu isaa amaneennaan, raawwatee cubbuudhaan manca'uu isaa amaneennaan, firdii Waaqayyoo jala jiraachuu isaa amanee fudhateera taanaan firdii kana jalaa na baasuu kan danda'u Waaqayyoodha jedhee amana taanaan ayyaana Waaqayyootiin fayyuu isaas ni amanataa jechuudha. Inni kan biraa namni fayyinaaf Waaqayyoon filate akka hin jirre garuu Waaqayyoo filannoo haala irratti hin hundoofneen fayyinaaf namoota akka filate nama beeku qofadha. Ayyaanaan hin fayyade namni amanu. Anatu Waaqayyoon filateera taanaan iyyuu ayyaana ta'e nafu jechuudha. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo ayyaana ta'e hafuudhaaf namni raawwate keessaa bu'uu qaba waan ta'eef. Ayyaana ta'e kan inni jiraatu nuun ala gaafa ta'udha. Kanaaf iyyuu anatu Waaqayyoon filate fedha gaarii kootiin Waaqayyoon filadhe gatiin isa filadheef na filate sababiin isa fo'adheef na fo'ate jenna taanaan nu badhaasaara malee Waaqayyo nuu kennaa hin jiru jechuudha. Waan nu malu nuu kennaa jira malee beenyaa nuu kennaa jira badhaasa nuu kennaa jira malee ayyaana ta'uu hin danda'u. Kennaa tolaa sana uummalle ta'uu hin danda'u. Kanaaf jalqaba namni maal amanuu danda'u qaba an nama Waaqayyoon filate miti. Garuu nama Waaqayyo filateedha. Haala koo irratti utuu hundaa'in Waaqayyootu na filate malee ana haala tokko irratti hundaa'e Waaqayyoon hin filatu. Waan nama dhibu macaafni buddeenaaf jecha iyyuu namni Waaqayyoon hin filatu. Dandeettii namaa gaafa macaafni dubbatu karuma tokkoon illee namni Waaqayyoon filachuu hin danda'u. Karuma tokkoon iyyuu. Yesuusin Waaqayyoon jedhanii filachaa hin turre. Raajii dinqisiisaa raajii dinqii hojjetu akka inni ta'ettidha malee inni kun Waaqayyo jechuun buddeenuma nyaatanii inni kun Waaqa godhattiin hin jenne Yesuusin. Karuma tokkoon illee nama Waaqayyoon filachuu hin dandeenye akka nuyi taane. Inni kan biraan wanti namni amanuu qabu eenyullee utuu Waaqayyoo dubbii isaarraa lammaffaa isa hin dhalachiisin Kiristoositti amanuu kan danda'u tokkollee akka hin jirre amanuu danda'u qabu. Ameen. Utuu Waaqayyo dubbii isaarraa lammaffaa isa hin dhalachiisin namni amanuu danda'u tokkollee akka hin jirre. Kanaaf ayyaanaan karaa amantii fayyuun keenya dhalachuu keenya booddeera jechuudha. Kanaafidha lammaffaa dhalachuun amantii dursaa kan nuyi jennu. Sababni isaa du'aadhaa, mancaadhaa, nama Waaqayyoon filachuu hin dandeenyedha. Nama karaa tokkoon illee fedhii Waaqayyoon barbaaddachuu hin qabnedha. Kanaaf Waaqayyo nu fayyisuudhaaf adeemsa akkamii adeemee gaafa jettanii kutaama darbee si yaadachiisuudhaaf deemsa akkamii adeemee yoo jettan isa jalqabaa Waaqayyo adeemsa inni adeeme keessaa uumamuu biyya lafaa dura karaa Kiristoosin nu fayyisuu akka qabu yaadaan nu qabee jenne barachaa tureera barumsa predestination keessatti waan ta'eef. Inni kan biraan ilmaan akka taanuuf nu murteessee jenna. Erga yaadaan nu qabee
ergaa ilmaan ta'uu keenya nu murteessee Waaqayyo cal jedhee dhiisee utuu hin taane ilma isaa Yesuus Kiristoosin isattiin nu fayyisuuf yaadaan qabe sana gara biyya lafaatti erge. Ilma isaa isattiin nu fayyisuuf yaadaan qabe gara biyya lafaatti erge. Yesuus Kiristoos erga gara biyya lafaa dhufee waggaa 33 jireenya cubbuun benne jireenya qajeelummaaf qulqullummaa guutu perfect jireenya ta'e jiraate garuu sababii cubbuu keenyaaf yakka hunduma keenyaatiif fannootti ol ba'e akka inni du'e. Erga inni warra du'an keessaa ka'ee gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol fudhatame hafuurri qulqulluun misiraachoo haaraa fudhatee gara keenya dhufe. Innis misiraachoo akkamii? Misiraachoo Yesuus warra du'an keessaa ka'uu isaatii fudhatee gara keenya dhufe. Hafuurri qulqulluun misiraachoo kana karaa namootaa gaafa nu biraan geessisu nuyi du'oota waan taaneef namoota misiraachoo fannoo irratti hojjetameef deebii kennuu danda'an hin turre miti. Yesuus waaqarraa dhufeera. Jireenya qulqullummaan guutuu jiraateera. Fannifameera. Du'eera. Warra du'an keessaa ka'eera. Mirga Abbaatti ol ba'eera. Hafuurri qulqulluu dhufeera. Wangeelli nutti lallabameera. Nu garuu ammayyuu namoota deebii kennan miti. Maal sababii taaneef? Raawwanne du'oo gatii taaneef. Raawwanne cubbuudhaan warra mancaan gatii taaneef namoota waamicha kanaaf deebii kennan hin turre. Kanaaf hojiin Waaqayyoo inni itti aanu maal mire? Dubbii isaatiin lammaffaa nu dhalachiisudha. Sanyiin bannettii sagalee isaarraa lammaffaa nu dhalachiisudha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti gaafa argitanii achi deebitanii boqonnaa 1 irratti sagaleen misiraachoo wangeelaa akka inni nu qaqqabe dubbate humna Waaqayyoo dubbachaa dhufeetu gara lakkoofsa 8 irratti Waaqayyoo humna isaa ittiin Kiristoosin warra du'an keessaa kaaseen ammas nu gidduutti hojjetaa jire lakkoofsa boqonnaa 2 irra dhufe nuyi du'oota. Kanaaf Waaqayyoo humna isaa ittiin Kiristoosin warra du'an keessaa kaaseen eenyuun kaasuu qaba jechuudha. Nuun warra duunee turre kana warra du'an keessaa nu kaasuu qaba. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti dhufee Kiristoosii wajjin du'aa nu kaasee jedha. Maal akka nuyi goonuuf waamicha sanaaf deebii akka nuyi ilaannuuf Waaqayyoo humnuma isattiin Kiristoosin du'aa kaaseen du'a keessaa nu kaase. Erga du'a keessaa nu kaasee immoo fayyina nuun malle sana karaa ayyaana isaatii nuu kenne. Fayyinicha sana nuun malle sana karaa ayyaana isaatii nuu kenne. Ammayyuu Waaqayyoo du'a keessaa nu kaasee karaa ayyaana isaatii fayyina guddaa nuu kenneera. Nuyi ammayyuu garuu namoota fayyina kanaaf deebii kennuu danda'an miti. Kanaafuu jennaan karaa dubbii isaatii amantii nuu kenne. Ameen. Du'aa nu kaasee karaa ayyaana isaatii fayyina nuu kenne. Amantiidhaan immoo fayyina guddaa kana akka nuyi simannuuf dubbii isaatiin amantii akka inni nuuf kenne. Kanaaf walumaa galatti nuyi ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamne. Kan hundumaa kan nuyi amannee dubbanne wantoota gararraatti amma dubbanne sababii amannee fidha jechuudha. Waan gararraatti dubbatame kana namni amannee irra deebi'ee cheekii of gochuu qaba jechuudha. Egaa walumaa galatti macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa ilaallu itti fufne walumaa galatti macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa ilaallu kakuu moofaa keessattis ta'e kakuu haaraa keessatti karaa namni ittiin Waaqayyoon duratti qajeelaa ta'u ayyaanaan karaa amantii qofa. Kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis karaa namni ittiin Waaqayyoon duratti qajeelaa ta'u ayyaanaan karaa amantii qofa. Waaqayyo kakuu moofaa keessatti karaa kan biraa namoota fayyisee kakuu haaraa keessatti immoo mala fayyinaa kan biraan gargaarame. Waaqayyo bara baraasa jalqabaatii amma bara baraasa dhumaatti karaa fayyinaa tokko qaba. Nus wanti nuyi ittiin duune tokkuma wanti nuyi ittiin fayyinus tokkuma. Hammi du'e cubbumaan du'e hammi fayyan immoo Kiristoosumaan ayyaanaan karaa amantii fayyan jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis karaan fayyinaa karaan namni ittiin qajeelaa ta'u kan biraa hin turre. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 dubbifannee darbinu nan ariifadha gatii ta'eef. Roomaan boqonnaan 3 lakkoofsi 20 Waaqayyo karaa seeraa namoota hundumaa dheekkamsa isaa jalatti erga boojisiisee booddee maal jedha lakkoofsi 20 egaa nama kan ta'e tokkollee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaan ta'uu seerri cubbummaa akka ta'e nama hubachiisaa jedha. Hubannoo namaa kennaa jedha. Lakkoofsa 21 irratti mata dureen isaa maal jedha? Akkatti Waaqayyo qajeelaa nama godhu. Akkatti namni qajeelaa ta'uudha. Waan namni ta'uu danda'u miti qajeelummaan. Waan Waaqayyo qofti nama gochuu danda'u. Waaqayyootu nama taasisa malee namni ta'uu hin danda'u. Kanaaf akkatti Waaqayyo qajeelaa nama godhu. Lakkoofsa 21 amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in
karaan namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyoon biraa mul'ateera. Seerriif raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Seerriyyuu karaa namni ittiin qajeelaa ta'u hin turre jechuudha. Karaa sana namni ittiin qajeelaa ta'u sana waa'ee isaa dhugaa ba'a ture. Namoota hundumaa abdii kutachiisee, namoota hundumaa dheekkamsa Waaqayyoo jalatti boojisiisee hin dandeessu erga ittiin jedhee booddee karaa namni ittiin qajeelaa ta'u namatti dhugaa ba'a ture. Mul'ateera makaricheedha. Lakkoofsa 22 irratti namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaan ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Kakuu moofaa keessatti warra amananiifis, kakuu haaraa keessatti warra amananiifis garaagarummaan hin jiru. Namni Yesuus Kiristoositti amane qajeelaa ta'a. Kakuu moofaa keessa kan turan Kiristoosin of duratti ilaalanii, nummoo Kiristoosin isa fannifame karaa hafuura qulqulluudhaan of duubatti ilaalle hundumti keenya garuu Kiristoositti amanne akka nuyi fayyine Kiristoositti amanuudhaan qajeelota akka taane macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaastanii deemtanii gaafa dubbistan macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee namoota fayyanii maaliin akka isaan fayyan macaafni keenya nutti dubbata. Lakkoofsuma tokko kaastanii dubbifachuu dandeessu. Lakkoofsa 4 irraa kaastanii gaafa argitan Abeel irraa kaasee sagaleen Waaqayyoodha. Kakuu moofaa keessatti iyyuu Kiristoos dhufee foon uffatee utuu hin dhalatin cubbuu ilmaan namootaatiif fannootti utuu waliin bahin iyyuu ilmaanni namootaa qajeelota kan isaan ittiin ta'an Kiristoositti amanuudhaan akka isaan ta'a. Yeroo sanatti Kiristoos qaamaan hin mul'anne garuu gaaddidduu yeroo sana isaanitti mul'ate Kiristoosin ta'uu isaa amananii. Gaaddidduu Kiristoosin ta'uu isaa amananii. Abeel hoolichi inni qalaa jiru sun Kiristoos isa mudaa hin qabne ta'uu isaa amane. Nohi Kiristoos markaba fayyinaa ta'uu isaa amane. Of duratti hundumti isaanii Kiristoosin of duratti ilaalanii akka isaan amanan. Kanaaf waa'ee kakuu moofaa keessatti namoonni fayyuu isaanii gaafa dubbatu isaanillee utuu hojiidhaan qajeelaa ta'amatee Roomeen boqonnaa 4 akkasidha miti hojiidhaan utuu ta'e nu caalaa waan ittiin of jaju kan qabu Abiraam fa'aa ture. Roomeen boqonnaa 4 lakkoofsi 2 akkasidha miti waan ittiin of jaju qaba ture, waan dubbatatu qaba ture. Garuu fayyinni hojii namaatiin utuu hin taane qajeelaa ta'uun kan danda'amu hojii namaatiin utuu hin taane amantiidhaan akka ta'u mul'atuuf jecha Abiraam hin amane innis immoo qajeelummaatti lakkaa'ameefii jedha. Ameen. Abiraam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakkaa'ameeraaf ta'e Waaqayyoo duratti yoo ta'uudhaa baate iyyuu kan ittiin of jajuun qabaata ture. Of jajuun isaa sunuu isatti Waaqayyootti of jajan miti jechuudha. Namni hojii gaarii isaatiin of jaju yerootti of jajaa jechuudha. Namatti. Miti nu keessaa namni hojii gaarii Waaqayyoo jaju hojjete hin jiru waan ta'eefidha macaafni kan akkasidha. Kanaaf iyyuu waan ittiin of jajutu qabaate Waaqayyoon duratti utuu hin taane nama duratti qaba ture. Garuu caaffanni qulqullaan waa'ee isaa maal jedhare? Abiraam Waaqayyoon amanatee kunis immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef hin jedha. Kanaaf iyyuu kakuu moofaattis ta'e kakuu haaraatti daandiin Waaqayyoo ittiin qajeelaa nama godhu ayyaana isaatiin karaa amantii qofa. Kana jechuun warra kakuu moofaa keessaatiifis amananii fayyuun isaanii hin malu ture jechuudha. Kiristoositti amananii fayyuun isaaniif hin malu ture jechuudha. Eenyutu kenneef malee Waaqayyootu ayyaana isaatiin amantiidhaan fayyuu isaanii kenne malee. Inni kan biraan karaan tokkichi Waaqayyoo nama cubbamaa isa dhalootaan dheekkamsa isaa jala gale firdii isaa isa bara baraa jalaa fayyisuu jaallate ayyaanaan karaa amantii qofa. Karaan tokkichi Waaqayyoo ittiin cubbamaa dheekkamsa ofii isaatii jalaa fayyisuu jaallate ayyaanaan karaa amantiiti. Nu ayyaanaan karaa amantii kan nuyi fayyifamne dheekkamsa seexanaa jalaati moo dheekkamsa Waaqayyoo jalaati? Eenyuun jalaati? Barachaa turre Baayibul Isteedii warri dhuftan gatii ta'eef hundumti keenya Kiristoos gatii cubbuu kan inni kaffale seexanaafi parpasiin aarsaa ta'uu kaayyoon du'a Kiristoos seexanaaf miti. Miti seexanaaf aarsaan dhiyeessine Kiristoos. Kaayyoon du'uu isaati dheekkamsa Waaqayyoo aarii Waaqayyoo isa sababii cubbuutiif boba'u sana ilmaan namootarraa kaasuuf waan ta'eef aarsichi kan inni dhiyaate seexanaaf utuu hin taane Waaqayyoof. Dhiigichi kan inni dhiyaate seexanaaf utuu hin taane Waaqayyoof. Egaa Waaqayyoo cubbamaa isa dheekkamsa isaa jala gale. Sababni isaa warri ibidda bara baraatti gubatan yookiin gaannemi isa jennutti warri gubatanii
Dheekkamsa seexanaa miti miniira achitti kan boba'u. Dheekkamsa seexanaa miti achitti kan nama gubu dheekkamsa waaqayyooti. Ibidda waaqayyooti. Waaqayyo qajeelummaa isaatiin cubbuutti gaafa faradu hin gaddu hin gammada waaqayyo. Waaqayyo qajeelummaatiin faraduu isaattis ergamoonni isaa sagalateeffatu. Kanaaf karaa ittiin qulqullummaaf qajeelummaan isaa mul'atudha ibiddi bara bara. Qajeelummaaf qulqullummaa isaa karaa inni ittiin mul'isu waan diina isaa ta'e gube cubbuu gube. Kanaaf ibidda waaqayyoo isa ammana guddatu isa boba'uudhaaf ganaa qoraan biraan barbaanne. Ganaa namni tuttuqee bobeessuu qosan gaafan ibiddaaf dheekkamsa waaqayyoo isa ammana boba'u jala karaan waaqayyoo ittiin namoota fayyise ayyaanaan karaa amantii qofa. Kanaan alatti waaqayyo karaa ittiin namoota fayyise hin qabu. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti itti fuftanii kutaa amma dubbifannee dhaabne hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoos isaanitti irrateera. Hundumtuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo ayyaana isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelotan ta'u. Ameen. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa ta'uuf waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhee obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irra darbeeraaf jedhe. Kanaaf iyyuu ilmaanni namootaa warri cubbuutti kufan warri cubbuudhaan mancaan deebi'anii fuula waaqayyootti qajeelota kan isaan ta'an. Kana jechuun firdii isaa jalaa kan isaan ba'an. Fuula waaqayyootti dhaabbii sirrii kan isaan argatan. Fuula waaqayyootti karaa seera qabeessaan labsii yakkarraa bilisa ta'uu kan isaan argatan ayyaana isaatiin karaa amantii qofa. Karaa amantii qofa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16-18 irratti illee gaafa dubbisnu dheekkamsa ofii isaatii jalaa waaqayyo kan inni ittiin dhufeesse karaa amantii qofa akka inni ta'edha. Roomaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsi 16 waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti. Lakkoofsa 18 irra dhufe ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Amma iddoo kanatti konseptiin nuyi hubannee darbuu qabnu tokko wanti guddaan nuyi Kiristoositti gaafa amannu firdii jala akka hin galleef miti firdii jalaa ba'uuf mala. Turre jechuudha firdicha jala durumaanuu jala turre jechuudha. Kanaafuu firdii kana jalaa ba'uudhaaf karaan waaqayyo nu qopheesse amantiidha jechuudha. Karaa ayyaana isaati amantiidhaan. Kanaaf namni ilma waaqayyootti amanu ittiin faradamuu isatti kan hin amanne garuu ammumayyuu itti faradameera jedha. Lakkoofsa 36 irratti darbee dhufe Yohaannis akkana jedha. Namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma waaqayyoof kan hin abboomamne afaan Ingiliffaa isaa irratti kan hin amanne jedha. Garuu jireenya hin argatu dheekkamsa waaqayyootu isa irratti hafa malee jedha. Karaan waaqayyoottiin dheekkamsa ofii isaatii jalaa nu fure karaan waaqayyoottiin firdii fi badiisa bara baraa jalaa nu fayyise ayyaana isaatiin karaa amantii akka inni ta'edha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti arganna jechuudha. Inni kan biraan sababiin tokkichi wangeelli oduu gaarii ta'uu isaati fayyinni tola karaa ayyaana waaqayyoo ta'uu isaati. Nama cubbamaatiif misiraachoon tokkichi waaqayyoo ilmaan namootaatiif kenne fayyinni ayyaana waaqayyootiin karaa amantii argamuu isaati. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 irra dhaabbannu kana dubbifannee darbina. Lammaffaa Xiimotewos 1:9-10. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuun isaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Yesuus nuuf kennetti malee akka hojii keenyaatti miti. Hojii keenya irratti hundaa'e miti. Waan gaarii ni hojjennu irratti hundaa'e miti. Akka maalitti akka ayyaana isaati. Isa durii jalqabee karaa Kiristoos nuuf kennetti. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenya Kiristoos Yesuus nutti mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisa oolus karaa wangeelaa ifatti baaseera. Ameen. Jireenyaaf badiisa ooluun oduun gaariin waaqayyoon biraa kan inni nu qaqqabee fayyinni ayyaana waaqayyootiin karaa amantii nuuf ta'uu isaati. Kana jechuun nu hojii gaarii keenyaan seera eeguu keenyaan namoota fayyuu danda'an akka hin taane waaqayyo garuu ayyaana isaatiin tola akka inni fayyina nuuf kenne
macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Dogoggora gurguddaa barumsa kana irratti jiru baay'ee isaa jira. Isa kana waan muraasa dubbadha. Isheetti manamma dubbadha jechuudha. Lakkoofsa 8-9 irratti Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 irratti dogoggora gurguddaa iddoo kana jiru yoo argitanii barumsi baay'een isaa nuyi beeknu dhangadda warri baay'ee dhuftaniis dhagaa turtaniitu obboleessi keenya Abdiin barsiisaa tureera. Namoonni hedduun isaanii cubbuudhaan akka manca'an raawwatanii du'oo akka ta'an eekkamsa Waaqayyoo jala akka galfaman sababii hin beeknee fi fayyinni ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii argamuu isaa caalaa hojii gaarii kootiin ani fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhanii kan yaadan kan barsiisan akkasittis kan jiraatan jiru. Ani hojii gaarii kootiin fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'uu nan danda'a, fudhatamaa argachuu nan danda'a jedhanii kan yaadan. Leegaalizimii sana jennu jechuudha. Ani seera eegee hojii gaarii koo hojjedhee fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhanii namoonni yaadan ni jiru. Garuu akkuma caaffanni qulqullaan dubbatu nama kan ta'e keessaa tokkollee hojii gaarii ofiisaatiin fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'uu hin danda'u. Innaa Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 dubbifannee darbinu. Kun barumsa sobaa faallaa wangeela Kiristoosiin ta'edha waan ta'eef. Lakkoofsi 15-16 nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'uyyuu immoo namni tokkollee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'e akka hin lakkaa'amne hin beekne. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokkollee qajeelaa ta'e hin lakkaa'amu. Namni meeqa? Namni tokkollee. Hojii gaarii ofii isaatiin seera eeguudhaan namni tokkollee fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa ta'e lakkaa'amuu hin danda'u. Dhugaa macaafni qulqulluu keenya nutti dubbatudha. Kanaaf hojii gaarii kootiin fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhanii yaaduun dogoggora guddaadha jechuudha. Kufaatii Yihuudootaa isa macaafni keenya Roomaa boqonnaa 9 lakkoofsa 30 kaasee nuu barreessudha jechuudha. Isaan akka waan fayyinniif qajeelummaan amantii keessaa utuu hin taane hojii keessaa argamuutti itti dhamaa turan. Kanaaf isa biraan ga'e nafanii jedha. Dorgommee xumura hin qabneedha jechuudha hojii ofiitiin fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'uu barbaaduun. Kanaafidha macaafni qulqulluun keenya karaa ittiin namni qajeelaa ta'u Waaqayyoon biraa mul'ateera jedha. Warreen kan biraan immoo hojii Kiristoositti hojii koo dabaluudhaan fuula Waaqayyoo irratti ani fudhatamaa ta'uu nan danda'a. Kiristoos amma ta'e hojjete ani immoo hojii kootti dabaladhe. Kana jechuun hojii fannoo Kiristoositti ani immoo hojii koosa garaagaraa hin beekna waan ta'eef amantaa Kaatolikii keessatti kaayyoomti guddaan riiformeeshiniin dhufuu isaati barumsa kanadha waan ta'eef. Hojii Kiristoos irratti hojii ofii isaanii dabalachuu, seera eeguu isaanii, taskaara baasuu isaanii, waraqaa dhiifamuu cubbuu bitachuu isaanii, nama du'eef buusuu isaanii wantoota kana hundumaa hojii fannootti dabaladhee fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhanii yaadudha. Inni kun immoo wangeela abaaramaa hidhee isa macaafni keenya waamudha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti Phaawulos isa kana wangeela abaaramee jedha. Wangeelli abaarame kun hojii Kiristoosin xinneessanii hojii Kiristoositti dabalachuu yaaluudha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti hundumti keessa yoo dubbifattanii isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa galagaltanii akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqisiifadha. Wangeelli kan biraallee hin jiru garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos galagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'uyyuu malee ani yookiis ergamaan waaqarraa tokko wangeela sanii kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Warra Galaatiyaa kana hojii ergamootaa boqonnaa 15 irratti hidhattanii gaafa laaltan ni argattu jechuudha maal akka achitti barsiifamaa ture. Kanaaf iyyuu hojii Kiristoositti hojii ofii dabalachuu yaaluun immoo wangeeles abaaramaa jedhee isa macaafni qulqulluu keenya waamedha. Barumsa sobaarra waldaa kiristiyaanaa keessa jiru keessaas isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan fayyinni kan argamu hojii Kiristoosinidha. Garuu immoo hojii gaarii kootiin nan fiixaan baafadhaa itti fufsiifadhaa kan jiran jiru. Galaatiyaa boqonnaa 3 irra gaafa hidhattanii ilaaltan hafuuraan jalqabanii warra fooniin itti fufanii jedha. Fayyina Waaqayyoo jalqabe akka waan dandeenye fiixaan baafannutti fayyina guddaa Waaqayyoo nuu kenne akka waan hojii gaarii keenya hin dandeenye fiixaan baafannutti Waaqayyoo harkaa fudhachuu yaalu jechuudha. Kanaaf iyyuu fayyinicha kan jalqabe Waaqayyoodha, kan fiixaan baasus Waaqayyoodha. Amantii nu keessatti kan jalqabe kan fiixaan baasus. Inni kan biraan barumsa soba kana wajjin wal qabatu keessaa
Waaqayyo fayyina guddaa qopheesse. Ani immoo nan amane. Amanuumti koo yoo hojii gaariidha namoonni irra hin jiru. Kanaaf hojii gaarii kootiin hin fayyee malee amantiidhaan hin fayyine. Maaliif jennaan amanuuma kootoo hojii gaarii waaqoon irraa barbaaduudha. Sini galaara. Kanaaf iyyuu fayyinni hojii gaariitiin hin argamaa jedhanii namoonni barsiisan jiru jechuudha. Sababni isaa Waaqayyo fayyinichaa provide godhe hin dhiyeesse. Dhiyeessee kaa'ee ani immoo amanuu gatii hin danda'uufin fayyinicha fudhadhe. Kanaafuu fayyuu kootiif wanti guddaan ani amanuu danda'u kooti malee Waaqa fayyinicha dhiyeessuu miti. Gatiin dandeenye fudhadhee jedhanii namoonni amanan jiru. Macaafni qulqulluu keenya garuu Waaqayyo fayyina duwwaa nuu dhiyeessee hin jiru. Amantiin ittiin fayyinicha fudhannus nuu kenneedha. Iddoo tokkotti iyyuu amantiin hojii keenya ta'uu isaa hin barsiifne macaafa. Amantiin kennaa tolaa ta'uu isaa malee. Sirraa Qorontos 1:28-31 irratti gaafa dubbistan maaliin of jenyareedha Phaawulos. Amma qajeelota taane irraa furamuu arganne irraa qulqulloofne irraa egaa maaliin of jenya? Kun hundumtuu nu biraa ta'e akka hin jennetti maal jedhaa? Lakkoofsa 28 kaastanii. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne wanta biyya lafaatti gad deebi'aatti lakkaa'amuuf wanta tuffatamaa fu'ate. Kanaafis namni tokko illee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyoon biraa ta'e. Ameen. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyoon biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Nuti ogummaa kooti jedhee fudhate miti. Isumaan qajeelota taane Waaqayyoof qulqulloofne furamne. Kanaafis namni of jaju gochaa gooftaatiin of jaju kan jedhu caafameera. Namni of jaju yoo jiraate amantiin sun isa biraa miti. Nurraa kan madde miti. Amantichi eessaas argameedha? Waaqayyoon biraa isa argameedha. Kanaaf namni of jaju yoo jiraate gochaa gooftaatiin of jaju. Waaqayyo fayyina qofa nuu kenne miti. Ayyaana qofa nuu kenne miti. Amantiittiin fayyina kana fudhannus ofuma isaatii kennaa tolaa godhe nuuf kenne. Filippisiis boqonnaa 1:29 irratti ni argannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu amantiin hojii gaarii nu hojjennu tun taane hojii gaarii Waaqayyo karaa hafuura isaa nu keessatti hojjete. Isa Waaqayyo kennaa godhe nuu kennedha jechuudha. Na Waaqayyo fayyina qopheessan immoo amanuu kootiin kan koo taasifadhee namoonni jedhanii barsiisan har'ayyuu ni jiraatu jechuudha. Fedha kootiin dhama'uu kootiin amanuu danda'u kootiin an fayye namoonni jedhan. Garuu Waaqayyo nu warra du'oo turre warra du'an keessaa kaasee ayyaana isaatiin karaa wangeela isaatiin immoo amantii nuuf kennee akka inni nu fayyise macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata. Egaa fayyinni guddaan amma naga'u kun nama cubbamaatiif waan hin malleef walumaa galatti maal jennaa fayyuun keenya ayyaana Waaqayyootiin karaa amantiiti. Namni itti amantan duwwaa dubbadha. Ani jedha ayyaana Waaqayyootiinan karaa amantii fayyifame. Maaliin? Ayyaana Waaqayyootiinan karaa amantii fayyifame. Nuun maluu jechuudha fayyuun sun. Yeshi lakkoobsi 10 maal jedhare? Ergaa ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyuu keenya barree lakkoobsi 10 Efesoon boqonnaa 2 lakkoobsa 10. Xiyyeeffannoon keenya ishee kanadha. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf irra deebine dubbisnuume nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamnee jedha. Torbee akkuma laallee turre we are his workmanship jedha. Creativity Waaqayyoo warra xumuraa akka nuyi taane. Waaqayyo uumama haaraa godhee nu uumuu isaa macaafni qulqulluu keenya iddoo kanatti akka inni dubbatu. Kanaaf lakkoobsa 10 kanarra kan jiru macaafa qulqulluu keenya wajjin wal bira qabnee waan tokko ilaalla. Egaa nuti ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii erga fayyifamne warra kamiin jechaadha kana booddee sana amma dubbachaa jiru kana warra ayyaanaan karaa amantii fayyuu isaanii amanan qofa. Egaa nuti warri ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamne hojii gaarii hojjennee hin fayyine garuu hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf uumamne. Efesoon boqonnaa 2 lakkoobsa 10 kanarra jiru jechuudha. Hojii gaarii hojjennee hin fayyine garuu hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf uumamne. Kana jechuun fayyinni keenya beenyaa hojii gaarii keenyaa utuu hin taane fayyinni keenya badhaasa hojii gaarii keenyaaf Waaqayyo nuu kenne utuu hin taane
kennaa tolaa Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus nuuf kenne akka inni ta'e. Nu hojii gaarii tokko illee hojjennee hin fayyine. Garuu immoo karuma tokkoon iyyuu karuma hundumaa jireenya jiraannu hundumaan immoo hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf uumamne. Hojiin gaarii kaayyoo nuyi fayyineefidha malee sababa fayyuu keenyaa miti jechuudha. Sababa abbu'aan jira miti ree hundumti keenya nu gala gatii ta'eef waan nu galu irraa ka'e. Sababii hojii gaarii keenyaan fayyine. Hojii gaarii Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjeteen fayyine. Amma immoo kaayyoon fayyuu keenyaa hojii gaarii isa Waaqayyo karaa ilma isaatii qopheesse kana keessa akka deddeebinuufidha. Inni itti aanu seera Waaqayyoo eeguudhaan hin fayyine. Seera Waaqayyoo waan eegneef hin fayyine. Garuu seeraaf abboommii Waaqayyootiif bitamuudhaaf fayyine. Ameen. Seera Waaqayyoo eegnee hin fayyine. Waan seera Waaqayyoo guutummaatti eegneef hin fayyine. Garuu immoo fayyinee seera maleessa taane miti. Fayyinee gadhiisi taane miti. Seeraan hin fayyine jechuun seera maleessa taane jechuu miti waan ta'eef. Roomaan boqonnaa 3 irratti kutaa sila dubbifanne irratti deebine waan tokko ilaalla. Nuti seeraan hin fayyine jechuun seera maleessa taane jechuu akka hin taane. Seera Waaqayyoo eegnee hin fayyine. Garuu erga fayyine immoo fedha abbaa keenyaatiif abboommii isaatiif bitamnee jiraachuudhaaf warra fayyanidha jechuudha. Lakkoofsa 21-22 irratti amma Roomaa boqonnaa 3 irratti akkuma argine Waaqayyo karaa nuyi ittiin qajeelaa taana akka inni nuuf fide. Karaa seeraatiin utuu hin taane amantiidhaan qajeelota taane akka nuyi lakkaa'amne erga dubbatee booddee lakkoofsa 27 irratti akkana jedha. Egaa maaliin of jenna ree? Waan ittiin of jennu tokko illee hin qabnu. Seera maaliitiin dhabna? Akka abboommii seeraatti hojjechuudhaani waaw. Akka abboommii seeraatti hojjechuudhaani waaw. Akka abboommii amantiitti jiraachuudhaan malee namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyoon duratti qajeelaa ta'ee akka lakkaa'amu cimsinee hin barsiifne. Maaliin utuu hin taane waan seerri sarraa barbaadu gochuudhaan utuu hin taane amanuu qofaan fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'e akka inni lakkaa'amu. Waaqayyo keenya Waaqayyo warra Yihuudootaa duwwaadha moo saba warra Yihuudoota hin ta'iniifis Waaqayyoodha mitiire? Eeyyee inni saba warra Yihuudoota hin ta'iniifis immoo Waaqayyoodha. Waaqayyo tokkicha ergatee saba Yihuudootaa warra dhagna qabatan amantii isaaniitiin saba warra kaan warra dhagna hin qabatinis amantiidhuma isaaniitiin qajeelota isaanii godha. Egaa immoo amantii kanaan seera diigna jechuudha moore waaw kun raawwatee ta'uu hin danda'u seera jabeessinee dhaamna malee. Iddoo kanatti maal jechuu isaati itti deebinee seera eeguu keenyaan qajeelota taanee lakkaa'amuu yaallaadha. Seera eeguu keenyaan itti deebinee abboommii eegnee fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'uu yaallaadha jennaan kana jechuu akka inni hin taane. Namni kan inni ittiin fuula Waaqayyootti qajeelaa ta'u karaa amantii qofa akka inni ta'e. Erga fayyee garuu gadhiisii taa'u utuu hin taane waan abboommii Waaqayyoo jedhuun ala ba'ee jireenya ofii isaatii barbaade jiraata utuu hin taane seera Waaqayyoo kan jaallatu seera Waaqayyoof kan bitamu abboommii Waaqayyoof kan bitamu waan Waaqayyo hin godhin jedhe gochuu kan dhiisu waan Waaqayyo godhe jedhe immoo jaallataa gammadaa kan godhu ta'utti akka nuyi fayyine macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata. Faarfannaa boqonnaa 48 irratti Daawit nama hin fayyinedha jettanii yaaddu gaafa keetti barreessi. Mee faarfannaa 48 maal jedha? Yaa Waaqayyoo koo fedha kee gochuun anatti hin tola seerri kees garaa koo keessa jira. Kanaaf Waaqayyo kakuu haaraa gaafa nuu galee ani seera koo isa isaanitti nan caafaa. Abboommii kurnanii barreeffannee kiisii kenne deemnaadha. Waaqayyo seera isaa garaa keenya keessatti akka inni nuuf caafe. Isa ofiitti gammadu jaalalli isaa maal akka ta'e maal gochuu akka qabnu maal gochuu akka nu hin qabne Waaqayyo garaa keenya keessatti akka inni nuuf caafe. Isa kanaaf immoo bitamaa warra jiraatan akka nu taane. Kanaaf seera eegnee hin fayyine dhugumadha garuu fayyine immoo gadhiisii hin taane. Ameen jedhamanni kunis. Isa jalqabaa namni ameen jedhe isa kanas ameen jechuu qaba waan ta'eef. Waaqayyoon waan jaallanneef hin fayyine garuu Waaqayyoon waan hundumaarra caalaa akka jaallannuuf fayyine. Ameen. Waan jaallanneef hin fayyine. Gaafa fayyine garuu waan hundumaarra caalaa akka isa jaallannuuf. Abbaa keenyarra, haadha keenyarra, ofii keenyarra
Ameen. Hundumaarra caala. Sarraa Yohaannis boqonnaa afur lakkoofsa 8 irratti gaafa argitan isin waaqayyoon hin jaallanne jedha macaafni keessaas. Isin waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaa immoo firii cubbuu keenya akka ta'uuf dabarsee nuuf kenne. Kan waan isa jaallanneef nuun fayyifne waaqayyo garuu akka isa jaallannuuf fayyine. Dur jaalala isaa hin qabnu jaalala biyya lafaa malee. Dur jaalala isaa hin qabnu jaalala hojii fedhii foon keenyaa malee. Dur jaalala isaa hin qabnu seexanaaf ergamu malee. Amma garuu abbaa keenya caalaa, haadha keenya caalaa, ofii keenya caalaa, hundumaarra caalaa garaa keenya keessatti akka gooftaatti iddoo addaan beekasaa qabaan. Isa akka jaallannuuf fayyine nuyi. Waan isa jaallanneef hin fayyine isa jaallachuudhaaf fayyine garuu. Hojii qajeelaa waan hojjenneef qajeelota hin taane. Garuu hojii qajeelaa isa ittiin ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya nurraa beekamu hojjechuuf fayyine. Ameen. Hojii qajeelaa hojjennee hin fayyine. Garuu maaliif fayyine? Hojii gaarii isa ittiin ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya nurraa beekamu. Tiitoo boqonnaa 3:8 irratti baay'isee ishee kana sirriimatti ibsa. Macaafni qulqulluu keenya keessatti gaafa argitan nuyi kanaan dura hojiin nuyi hojjetaa turree jedha iddoo baay'eetti. Maaliif akka inni ija godhate beektuudha. Hojii isa gara du'aatti nu geesse hojjechaa turre. Isa ammatti leeyyaa nu hojjechaa turre. Garuu waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef miti kan inni nu fayyise. Lakkoofsa 5 kaase maal jedhe? Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenne nuti hin ta'in akka raara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyise. Ittuma humnee dubbifanname kutaa kana. Hojii qajeelaa hojjennee hin fayyinee jedheen dhaabu macaafa. Lakkoofsa 6 irratti hafuurichi inni ittiin lammaffaa nu dhalachiise kun hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaasedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amne abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri waaqayyootti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf bayeessaa dhimmas hin baasaa. Isaan hojii gaariitiin hin fayyine hojii gaarii keenyaan utuu hin taane araara waaqayyoo irraa kan ka'e. Waaqayyo hojii Kiristoosiin nu fayyise. Amma immoo jennaan hojii gaariitti akka isaan qabaman cimsiisaan barsiise. Cimsiisaan barsiise. Amantoonni warra amanan maalitti qabamuu qabu? Cubbuutti miti hojii gaarii hojjechuutti. Akka isaan qabaman cimsiisaan barsiise. Hojii faasa kan waaqayyoo hojjechuu waan jaallannuuf hin fayyine nuyi. Hojii dukkanaa namoota jaallatan turre. Amma garuu ilmaan ifaa warra ifa guyyaa keessa deddeebi'an akka ta'an of fayyine. Hojii ifaa waan jaallannuuf hin fayyine nuyi. Utuu nuyi ifa gadhiifne dukkanatti baqannu. Ingeelli Yohaannis boqonnaan 3:19 akkas jedhanitti ifichi dhumnaan namoonni hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ificha dhiisanii dukkanatti baqatanii. Namoota dukkana jaallatan turre. Amma garuu namoota dukkana jaallatan miti. Ifa guyyaa keessa akka deddeebinuuf, dukkana akka jibbinuuf, hojii dukkanaa akka jibbinuuf, hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaan argamne akka jibbinuuf fayyine. Kana waan gooneef hin fayyine garuu kana gochuuf fayyine. Nama sin bukkeetti maa ati jedha. Hojii ifaa waan jaallattuuf hin fayyine jedha. Amma garuu erga fayyite ati mucaa ifaati. Ifa keessa deddeebi'uuf fayyitee jedha. Efesoon boqonnaa 5 irratti isin dur maal turtan nuun jedha. Utuu nuyi ifaarru nutti hin gorre waaqayyo. Wanni ibsaan achiifu sun jedhe nutti hin gorre. Dukkana turree jedha macaafni. Dukkana turreen sun yaadni garaa keenyaas wanti ni hojjennu hojiin keenya hojii dukkanaati. Wanti ni yaadnu sun hundumtu bittaa dukkanaa jala Qolaasaayis boqonnaa 1 irratti aboo dukkanaa jala turree jechuu isaati. Aboo dukkanaa jala warra turreedha. Maal jedha? Isin dur dukkanaa turtan amma garuu karaa gooftaa iftaniittu. Ishi erga iftanii hoo akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Wanti ifa keessaa ba'u garraamummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti argamu. Wanta gooftaatti tolu qoraa bira gahaa jedhe. Hojiin ifaa waan gooftaatti toluudha jechuudha. Hojiin dukkanaa immoo waan nutti toluudha. Kanaafuu waan nutti tolu tun taane waan nutti tolu qoraa bira gahaa. Guyyaa guyyaatti adamoon keenya waan nutti tolu barbaadu miti jechuudha. Adamoon keenya isa kam ta'uu qabu? Isa gooftaatti tolu sana. Inni immoo hojii ifaati jedha.
Cubbuu hojjechuu waan himneef hin fayyine. Waaqayyo araara isaatiin cubbuu waan nuu dhiisee malee. Garuu cubbuutti qabamnee jiraachuu akka dhiifnuuf fayyine. Ameen. Isinii galee raantiin jedhe. Cubbuu hojjechuu waan himneef hin fayyine. Waaqayyootu cubbuu keenya nuu dhiifnaan fayyine. Amma erga waaqayyo araara isaatiin cubbuu nuu dhiisee moo maal jennaan cubbuutti qabamnee jiraachuu akka dhiifnuuf fayyine. Maaliif jennaan cubbuun nuuf dur iddoo jireenyaa ture malee hojiin ture. Iddoo jireenyaa keenya ture. Achi keessa oollee bulle. Amma garuu erga waaqayyo araara isaatiin nu fayyise araara waaqayyootiin cubbuun keenya nu dhiifamuun wabii itti humnee cubbuu keessa jiraachuu keenyaa miti. Sababii ittiin cubbuutti qabamnee jiraachuu baqannoodha malee. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 ishee kana dubbifataa deemnasti. Roomaa 6 maal jedha? Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beeknaa jedha. Maal akka ta'u? Nu deebinee garba cubbuu akka hin taanetti. Lakkoofsa tokko irraa ol deebitanii dubbistan maal jedha? Egaa ayyaanni waaqayyo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaare. Maal jennu? Mee jennu? Kun lallabaa immoo jireenyaan. Maaliin barbaada waaqayyo isa kana? Kun matumaan ta'u akka jennu. Ayyaanaan hin fayya waan ta'eef cubbuutti jiraachuun matumaan ta'u. Araaraan hin fayya waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraachuun matumaan ta'u akka jennu barbaada waaqayyo. Deebinee garba cubbuu akka hin taanetti jedha. Darbitanii lakkoofsa 16 gaafa dubbistan waan tokko biratti gooftaa godhattanii harka isaa jala yoo galchitanii isin waan sanaaf garba akka taatan hin beektaniire. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultuu jedha. Kanaan dura nuyi namoota cubbuudhaaf bulan turre jechuudha. Amma garuu cubbuu jalatti qabamne warra jiraatan utuu hin taane hojii gaariitti qabamne warra jiraatan. Kanaaf Yohaannis gaafa dubbatu namni mucaa waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Maaliif jennaan sanyiin waaqayyoo isa keessa waan jiruuf jedha. Maalni sanyii waaqayyoo? Dubbii isaati. Amma dubbii waaqayyoo nu keessa bulaa deemu gara cubbuutti deemna miti. Faallaadha jechuudha yeroo baay'ee. Namni barumsa ayyaanaa hin barate gaafa jedhamu gara maaliitti akka waan deemutti beekna. Akka waan gara cubbuu hojjechuuti. Garuu isa iddoo kanarratti namni mucaa waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee hin jiraatu. Sanyii kootu isa keessa jira. Sanyiin kun dubbii waaqayyooti. Dubbichi dubbii waaqayyoo taanaan gara cubbuutti miti jechuudha kan inni nu geessu. Boqonnaa 5 irratti immoo darbee namni mucaa waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee hin jiraatu. Maaliif jennaan ilma waaqayyootu isa eegaa. Shan lakkoofsa 18-19 irratti ilma waaqayyootu isa eega. Kanaafuu cubbuutti qabamee jiraachuu dura tiksee hin qabneedha jechuudha. Inni iddoo banne bullu. Iddoo itti banne sana lafti ni bullu. Amma garuu tiksee qabna waan ta'eef lafa jaallanne dhaquu hin dandeenyudha. Nu deebise. Ameen. Mitiri hoolaan tiksee qabdu lafa jaallatte hin hattu. Hin dhaamti, hin reebamti, hin cabsa. Lafuma jaallatte yoo hidhattee galti taanaan tiksee hin qabdu jechuudha. Ollaadhaa dhuftee hoolotatti dabalamti malee. Meebee nu keessa wayii namni tiksee hin qabne jiraachuu danda'a. Lafuma dhaqee argee kan bulu. Namatti dubbatu, nama isa ifatu, nama isa adabu kan hin qabne, gooftaa ofirraa kan hin qabne jiraachuu danda'a. Hin fayyine inni wajjin jira malee. Warri fayyan garuu cubbuu waan dhibneef hin fayyine garuu cubbuutti qabamnee jiraachuu dhiisuudhaaf fayyine. Ilaalcha barumsa dogoggoraa kanarra jiran gaggaabsanii isinitti dubbadha. Tokko barumsa dogoggoraa kanarra jiru ayyaana waaqayyoo akka rakasaatti warra lallaban. Akka rakasaattis warra laalan. Cheap grace isa nuyi jennu ayyaana waaqayyoo akka rakasaatti. Kana jechuun ayyaana waaqayyootiif fayyuu akka waan salphaaf gatii hin qabnetti kan lakkaa'an. Akka nama nyaata bullee nyaatetti warra laalan jechuudha. Namoonni akkeetti ayyaana waaqayyoo tuffatan jiru. Qoricha yeroon itti darbe wayii akka nama liqimseetti. Ayyaanni waaqayyoo garuu tola nuu kenname malee rakasa miti. Gatii waaqayyo qofti baasuu danda'u isa cubbamaaf tola kenname. Ulfina ilma waaqayyoof malu isa waaqayyo cubbamaaf kenna. Waaqayyo toluma jaallatee nuu kenne malee rakasa miti ayyaanni waaqayyo. Nu birattis salphaa miti. Wanti amma nu fayyisu waaqayyo gatii itti kaffalan jira. Hojii amma ammaatti hojjete keessaa hojiin waaqayyo gatii guddaatti baasee anaaf isiniin fayyisuudha.
the last price. Jechuun gatii kana irratti Waaqayyo waan himatu kan biraan qabu. Hamma qabu hundumaa kan inni itti baase. Ragas jechuun baay'isee waan kiisiis hin jiru keessaati malee investimentii keessan miti jechuudha. Waaqayyo utuu karaa deemu waan hojjete, utuu karaa deemu dhukkubsataa fayyiseera, naafa diriirseera, goobu qajeelcheera. Utuu karaa deemu hunda keessaa nu hin qabne garuu deemee ma dhufe yaadeffannoo keenya. Isumaaf dhufe bakka. Kaayyooma samii dhufuu isaatu nu fayyisuudha malee egira mangadii isaa nu hin fayyimne nu. Rakasa miti ayyaanni nu ittiin fayyadu. Minyaadha. Kanaaf ayyaana dinqisiisaa. Hallelujah. Amazing grace. Ayyaana dinqisiisaa. Jaalala dinqisiisaa. Nu bira ga'e rakasu jechuudha. Nu waan tolaa jibbina waan ta'eefidha malee. Inni kan biraan ayyaana keeyyama cubbuutti warra barsiisan, warra jiraatan. Akka laayisensiitti. Ayyaana Waaqayyoo keeyyama cubbuutti, ayyaana Waaqootiin fayyuun gadhiisetti jiraachuudha jedhanii warra amanan. Gadhiisittis warra jiraatan. Ayyaanni Waaqayyoo keenyaa garuu gadhiisittis nama jiraachisu tun taan isa kana wajjii wal bira qabeen dubbadha. Ayyaanni Waaqayyoo keenyaa eeyyamattiin jireenya gadhiisii jiraatan miti. Eeyyamattiin Waaqayyoon dura jiraatanidha. Ameen. Ittiin Waaqayyoon dura jiraachuu dandeenya ayyaana Waaqayyooti. Maaliif ayyaana kadhanna nuyi? Hin dhufu danda'e fuula kee ayyaana kee naa baay'ise. Ameen. Fuula Waaqayyoo dhufuuf wanta nuyi ittiin ga'umsa argannedha malee cubbuutti hojjechuuf waan nuyi ittiin ga'umsa arganne miti. Sartifikeetii cubbuu miti ayyaanni Waaqayyoo. Sartifikeetii nama gaarii ta'anii fuula Waaqayyootti dhiyaachuuti. Fuula Waaqayyootti kan ittiin dhiyaannetu ayyaanadha malee ittiin kan nuyi cubbuu keessa jiraannu miti. Eeyyama ittiin cubbuu keessa jiraatan miti. Kanaaf Yihudaa lakkoofsa irratti namoonni ayyaana Waaqayyootiin fayyuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii barsiisan tokko jiru jedhe. Har'aan dhumne barsiisi kun durumaa jira. Isaan immoo kanumaan durayyuu waan yakka isaanitti mursiisu jalatti caafamanii jiru jedhe. Kanaaf dadhabaa ta'uu ayyaana Waaqayyoo miti. Yihudaan Yesuus bira taa'e kan inni shaakaluuf. Bartoota gidduu taa'e kan inni fedhii garaa isaa raawwatatuuf ayyaanni Waaqayyoo gatii isaa eeyyame miti. Of qulleessaa utuu Yesuus ittiin jedhu inni mo'ata. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa utuu inni ittiin jedhu itti dabalee jallina hojjeta. Ayyaana Waaqayyoo miti kan akka nama godhu. Karuma tokkoof iyyuu ayyaanni Waaqayyoo cubbuuf komfortii zoonii nuumu. Karuma tokkoon si'uma tokkoof dagatee haala mijataa nuumu cubbuudhaaf ayyaanni Waaqayyoo. Waaqayyoof malee. Nu keessatti akka inni hojjetuuf, nu gidduutti akka inni hojjetuuf haala mijataa uuma malee nama cubbamaatiifis haala mijeessu, cubbuudhaafis haala mijeessu ayyaanni Waaqayyoo. Mana hidhaadha. Mana hidhaadha hundaa'uun ayyaanni Waaqayyoo. Kanaafidha Tiitoo boqonnaa 2 irratti ayyaanichi immoo jedhe inni nu ittiin baay'ine kun immoo gorsee gara gaariitti nu deebisa. Gorsee duwwaan dhiisuu jechuudha yoo itti deemtee deebisaa dandeettii deebisuu qabaadha. Humna nu deebisuu qaba. Naqii gattuu galgaloo bashannanee kottuu nuun hin jedhu ayyaanni Waaqayyoo. Akka nama buufata konkolaataa itti geettii kutee gan nama dhiisu miti. Deemi bakka nama kennan nama yaabsee nu biraan deebi'u jechuudha. Gorsee guyyaa hundumaa hamaa nu jibbisiisaa, biyya lafaa nu gansiisaa, waan gaarii hundumaatti jiraachuu nu barsiisaa. Isa nu guddisuudha malee isa gadhiisuu nu godhu miti. Inni kan biraan namoonni ayyaana Waaqayyoo akka roobootiitti barsiisan jiru. Yoo ayyaana hin fayyine jechuun roobootii taane jechuu miti. Maal ayyaana Waaqayyoo gaarii nama hojjechiisa? Ayyaana Waaqayyooti kan maal hin godhu? Hin jedhu. Macaafni qulqulluu keenya hojii gaarii keessatti gaafa dubbatu Waaqayyo hojii gaarii isin keessatti jalqabeera ammas immoo itti dhufaa jira. Tiitoon jedha Filippisius boqonnaa 2. Filippisius boqonnaa 2. Lakkoofsa 12-13. Ishee kana duraa hundumti keessa wal faana dubbifan. Mata dureen isaa maal jedha? Biyya lafaa keessatti eessatti ibsiname? Samiitti. Isin ibsaa gaara gubbaati gaafa jedhu hin jaallanne inni lallabicha. Garuu eessatti hawwina akka waan samii dhannee ibsinutti. Samiitti gooftaatu nu ifa malee nu hin ibsinu. Fuula gooftaatu nu ifa malee nu keessaa namni gooftaadhaaf ifu hin jiru. Gooftaarraa nutti ba'a malee nurraa gooftaatti hin ifu.
Asumatti ibsinaa jechuudha biyya lafaa ishee dukkana kana keessatti. Hojii gaarii eessatti hojjennu asumatti. Cubbuu eessatti laganna asumatti. Gubbaan jiru kaa cubbuu lagachuun. Biyya lafaa eessatti jibbina asumatti. Foon keenya eessatti ganna asumatti. Foonni nu rakkisu hin jiru kaa gubbaa. Eessari amantii kan nuyi shaakallu. Wallaansoo amantii kan nuyi qabnu eessatti. Asumatti. Biyyuma lafaa keessatti. Waldaa keessatti hin jiru. Biyya lafaa keessatti. Waldaa keessatti namni hundumtuu lagata miti. Biyyuma lafaa keessatti. Biyya lafaa keessatti ibsuu isaanii iddoo kanarraa. Kanaafis yaamichoo tokko yeroodhuma hundumaa. Yeroo meeqa? Yeroodhuma hundumaa. Akkuma abboomamnee irraa jechuudha hojii gaariitti akka qabamnee jiraan. Nu abboomee irraa jechuudha gooftaan. Yeroo hundumaa akkuma abboomamtan. Yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in caalaadhumatti immoo isin bira hin jiru. Fucha argattanii miti jechuudha. Gaafa hin jiru na sodaattanii miti jechuudha. Waldaadhaa nama sodaattanii miti jechuudha. Caalaadhumatti immoo qofaa keessanii. Caalaadhumatti immoo qofaa jirtan akkasuma godhaa. Hojii gaarii isa fayyina keessanii wajjin waliif galu of jajaatu ofittummaadhaan godhaadhaa. Sodaadhaaf rommaadhaan itti ufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka eega isaa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniif isin gidduutti hojjetu. Iddoo kanatti roobootii nu godheen jedhu. Fedha akka qabaattanii jedhu. Namni fedha qabataan roobootii miti jechuudha. Fedhi maal akka qabaan Waaqayyo nu keessatti akka inni hojjetuuf fedha hojii gaarii hojjechuu akka qabaattanii jedhu. Fedha kana immoo isinii kenneera. Amanamaan immoo isin keessatti hojjechuudhaaf maal keessantu barbaadama rennaan fedhuma qabaachuu keessan. Akka jechuun namni hojii gaarii hojjechuu kan inni dhiisu jalqabaa fedhuu dhiisuu irraa jalqabaa jechuudha. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo nu fayyise roobootiin hin goone. Fedha qabna bakka hojii gaarii hojjechuuf cubbuus gaafa hojjennu fedhii feenee hojjennaa jechuudha. Mitiire. Cubbuun fayyise qaamolee miiraa keenya shananiin alatti karaa dhufee duratti moo hin qabu. Harki keenya hin sochoone taanaan miilli keenya hin deemne taanaan jechuun qaamolee keenyaan alatti cubbuun eeyyama keenyaan alatti karuma tokko dhunuuf feenee himaa jechuudha kan nuyi cubbuu hojjennu. Maalan immaa jaalladhee miti hin jedhamu jechuudha. Inni kan biraan immoo ayyaana akkana isteejiyaatti warra barsiisan jiru. Akka nama marfee dochaa waraannateetti. Anaan natti hin dhaga'amu waa'een biyya lafaa. Fedhi foonii natti hin dhaga'amu. Hawween biyya lafaa natti hin dhaga'amu. Ani nawwu. Ani isteejiyaas miti ayyaanni Waaqayyo. Waraannannee ciisaa hin jirru jechuudha. Kanaaf macaafni nutti hin dhaga'amu hin jedhu wallaansoo ittiin qabaa jedhaman. Miti waan humna nutti dhaga'amu miti waan humna qabuudha jechuudha wanti wallaansoo gaafatu. Ibroota boqonnaa 12 irratti amma du'aatti cubbuudhaan wallaansoo qabu nu kuffifachuu danda'a jechuudha. Humna qaba. Anaan natti hin dhaga'amu nawwanii dhugaatii nawwuu ejja nawwuu biyya hin jedhamu hin hawwin. Garuu maal goonaa jedha wallaansoo ittiin qabna. Nummoo akka inni nummoo wannetti. Miti ammal tokko baay'isee namoota Phaawulosin dogoggora jalaa eekkatanii Phaawulos danda'ee dhalaan godhatu ture. Kanaaf akkas jedhee nuu barreessaa jiru miti iddoo tokkotti yoo akkas hin jiru Phaawulosin. Gaafa waa'ee Phexros barreessu anis akkuma warra kaanii niitii amante fuudhee wajjin hojii wangeelaa hojjechuu utuu hin danda'edha. Miti akkas jedhee barreesseera. Utuu hin danda'e hin danda'a jechuudha. Fuudhee mucaa godhatee jiraachuu hin danda'a. Inni isa gara. Fedhii sanaa dhabuu miti Phaawulosin akkatti aarii wayiin barreessine jechuudha akka aarii wayiin barreessine. Dhuguma. Jechuun al tokko komfortii zoonii akka inni nu uumuuf jecha luqqisii caalqulluu baay'ee isaa karaa malee eeggan. Hin hawwinaa eeyyee hawwin. Fayyummaadha baay'isee. Miti. Fayyummaadha. Foonni keenya hin hawwa waan biyya lafaa. Utuu makiinaa gaarii qabaatee utuu foon gaarii gaafa garaa kana irratti gaafa argite utuu qabaatee utuu dhugee utuu machaa'e utuu maal in tola foon keenyatti. Waaqootti hin toluuf dhiibne malee. Foonitti hin tola. Hin hawwinu hin jennu gaa. Kanaafuu ayyaanni Waaqayyoo na gargaara.
waaqayyo hafuura isaa naa baay'iseera. Isa kanaan wal'aansoo nan qaba nammoo hadhaa jenna malee ayyaana waaqayyo akkan isteejiyaatti ilaaluun dogoggora guddaadha jechuudha. Kan isteejaa miti waan ta'eef nu nadochine waaqayyo. Beekni wal'aansoo akka ittiin qabnu godhe. Isuma dhugumaati. Kan amanuun keessan dirqamadha jechuudha. Yoo kana ta'e malee ayyaana ta'e jiraachuu hin danda'u. Natu moo'een na gaafa tokko. Gatii ayyaanni waaqa nu gargaaruudha jechuudha biyya lafaa keessatti moo'ichaan kan nuyi jiraachaa jiru. Nama kan biraarra gatii wayii nuun miti. Dhiira gooftaa hin qabne ala kanarra jiru irra gatii waan gaarii yaadnuuf miti jechuudha kan nuyi jireenya kana jiraachaa jiru. Nama mana ciffaraati halkanii qullaa isaa galu halkan qullaa lafa gangalatu irra gatii wayii hin miti. Gooftaa nu bite gatii qabnuuf mali. Akkas akkan taane kan nu gochaa jiru humna tokko jiraaf malee fedhii sanaa gatii dhabne miti. Hin barbaada keessi keenyatu akkas ta'e. Garuu gooftaatu hin barbaadu. Nummoo jireenya barbaadnu jiraachuu hin dhumne gara biyya lafaa. Jireenya gooftaan barbaadu, jireenya gooftaan itti gammadu. Kanaaf ayyaanni kun gooftaa dhabuu miti. Ayyaanni gooftaa dhabuu, seera dhabuu, nama nu bitu dhabuu wayitti nun geessu karaa tokkoon illee. Gara maalitti nu geessaree? Gara gooftaa jaallachuutti, gara gooftaa abbu'amuutti. Kanaaf iyyuu ayyaanni nu ittiin fayyine kun isa cubbuutti nu jajjabeessu miti, isa jireenya gadhiisutti nu jajjabeessu miti. Roobootii nu godhe ana cubbuun nan tuqu warra dhanis miti. Cubbuun nan tuqunaan warra jiranis nu tuqa cubbuun. Foon keenya sin tuqa, hafuura keenya sin tuqa cubbuun. Hafuura keenya sun tuqamtu ta'e ammaa gaddine gara yaada garaa gaddirochuutti iyyuu hin dhufnu mitiire. Miti garaa gaddirannaatti kan nu fide maal keenya? Hafuura keenya. Na waaqayyo hafuura keenyaa fi akka nama viizaa Ameerikaa argateetti dhaqee gubbaa sana kaa'ee foonuma keenya duwwaasitti rakkisaan jiru. Asuma hirte hafuura keenyas gubbaa zirraa asis jira. Hin hacuucamti jechuudha, hin gadditi jechuudha, hin tuqamti jechuudha. Cubbuun hin tuqa hafuura keenya. Roobootii miti nama cubbuun itti hin dhagaamne miti nuti. Garuu waaqayyo isa kana hundumaa keessatti ayyaana isaatiin moo'ichatti akka jiraannu nu godha. Tiitoo 2:11-14 ol kaanee dubbifanna hundumti keenya achumaan xumurra. Tiitoo 2:11-15 Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni waaqayyoo kunis nuti waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota waaqayyoo taane akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos. Inni waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Inni seera irra daddarbu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Ameen.